Akkam jirtu daawwattoota keenya kun OBN International as ministeera isinii darbuudha. Guyyaa har'aa keessummaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya ambassador Ewnetu bilattaati. Konsular Generaalii Itoophiyaatti as ministeera kan jirutti jechuudha. Hoogganaa kan ta'an gaaffiif deebii waliin gochuudhaaf qophoofnee jirra. Hanga xumuraatti waliin turan afeerraa keenya. Baga nagaan gara istiidiyoo keenya dhuftan. Galatooma isinis baga na afeertan. Isin ministeeraadhaafis haaraa yoo ta'u baattanis lakkoofsitaniittu utuu waa'ee ministeeraatti hin dhufin dura gara Awurooppaa turtan hojiidhaaf. Akkam ture akkamittiin agartan garaagarummaa gara Awurooppaatii fi Ameerikaa kaabaa kana? Biyyi garaagarummaa qaba dhugaadha. Normaal Awurooppaan amala mataa isaatii qaba. Ameerikaanis amala mataa isaatii qaba. Akka biyyaatti yeroo ilaaltu keessumaa immoo teessoo fi lakkoofsa uummataatiin wal qabamnee yoo ilaalle Minisootaa lakkoofsi uummata keenyaa haalaan bal'aadha, guddaadha. Awurooppaan immoo amala addaa mataa isaatii qaba. Hojiin Awurooppaatti hojjetamu kan xiyyeeffatu harka caalaa miseensota yuuniyeenii Awurooppaa biyyoota ta'an irratti xiyyeeffata. Gargaarsaa fi deeggarsa biyyaaf argamsiisuu irratti kan xiyyeeffatu hojiin guddaan kan hojjetamu. As immoo hojiin kan inni xiyyeeffatu harka caalu dhalattootaa fi lammiilee Itoophiyaa yookaan diyaaspooraa jennee kan waamnu dhimma sana irratti xiyyeeffata. Kanarraan garaagarummaa qaba. Kanaan achi immoo as cabbiin hamaadha. Yeroo cabbiin hamaa sana dhufee Awurooppaas cabbiin jira garuu akka kanaan hammaatu. Garaagarummaan isaa ji'oogiraafikilii garaagarummaa qaba. Hawaasa hammaadhaanis garaagarummaa qaba. Akka biyyaatti yeroo ilaaltu hundumtuu biyyaaf faayidaa qaba. Awurooppaattis hojiin hojjetamu biyyaaf faayidaa qaba. Asitti hojjetamu biyyaaf faayidaa qaba. Giddu galeessi dippiloomaasii immoo faayidaa biyyaa bakkuma hundattuu maksimaayis gochuu fi sagalmaan ga'uudha jechuudha. Yeroo Awurooppaa turtan jijjiiramiin jiru, biyyattis jijjiiramiin jiru. Utuu jijjiiramni biyya keessatti hin turin achi turtanii biyya kana gaafa dhuftan immoo jijjiirama hordoftanii dhuftan. Akkas jechuun gaaffii uummataatiin asitti konsilaan barbaachisaa kan jedhu irraa kaatanii dhuftanii. Iddoo biraa teessanii gaafa waa'ee ministeerotaa yaaddan Oromiyaa xiqqoo jedhama. Madda waa hundaati. Mormiidhaafis gaaffii mirga gaafachuudhaafis uummanni asii beekamaadha biyyattis iddoo biraattis. Maal isinitti dhaga'ame akkamitti yaaddanii dhuftan gaafa dhuftan? Dhugaadha Minisootaan egaa akkaataan ittiin beekamu haalaan guddaadha. Dhuguma gaheen Minisootaan jijjiirama keessatti biyya keenya keessatti gaheen Minisootaan qabu baay'ee guddaadha. Kanarraan kan ka'e karaa sirriidhaan ta'es karaa sirrii alaanis poozitiivlii or negatiivlii waa'ee Minisootaa baay'ee ka'aa ture. Gatii kanaaf yeroon jalqaba gara Minisootaatti ramadamteetti jedhamee natti himamu chaalenjiin qunnamuu malaayii kan jedhu natti dhagahame. So chaalenjiinis yoo jiraate immoo chaalenjii kana keessa ba'uu mataan isaa murteessaa waan ta'eef chaalenjii sana keessaa ba'uudhaafanii hojjechuu qaba kan jedhu murteessee dhufee jechuudha malee Minisootaa deemte yeroo jedhamu salphaa miti. Akka yaadanitti agartaniittu fakkeenyaaf gaafa asitti banamu waan hundumtuu gaafa jalqaba waajjirri akkasii banamu waan hundumtuu haaraa ta'uu danda'a. Hanqinoonnis mudatan maal fa'aa ture? Miidiyaalee irratti ba'aa ture hundeeffama irratti gama garaagaraatiin hanqinoonni asitti hundaa'uudhaaf isin mudate maali? Danqaaleen yookaan gufuuleen nuqunnamaan asitti nuqunnaman waan Minisootaa ta'eef waan nuqunnaman miti. Sababii Minisootaatiin yookaan amala isteeta kanaatiin wanti danqaa ta'ee nuqunname jira jedhee yaadu. Akka carraa ta'ee garuu kan warra bu'e baankii banachuudhaaf yeroo jalqaba iyyata galfannu baankilees jiran biratti fudhatama waan hin arganneef sababa adda addaa waan dhiyeessaniif waggaa baatii 5 oliif jechuun danda'a akkaawuntii baankii malee socho'uudhaaf dirqama ta'ee ture yeroo sana. Kan nama gammachiisu fi kan nama dinqisiisu baatii 5 sana guutuu qaawwaalee ture kan nu cufe community as jirudha jechuudha. Kanaaf kun bakka biraatti danda'amaayii kan jedhu kan gaaffii nuti qabnu malee waan koman nu qabnu dinqisiifachuuf galateeffachuu kanaaf.
So baay'ee galateeffannaa jechuudha. Staafiin koo kanas turre hundi keenya jalqabaa kaasee community irraa gargaarsaaf deeggarsa guddaatu argachuu baanne hojii sana fiixaan baasuudhaaf hin danda'amu ture. Alaan rakkisaa ture. Cabbiin yeroo hamaatti ta'etti kan dhufne namoonni baay'een akka jedhan waggaa dheeraa keessatti kun kan biyya kanatti iyyuu mudachuu danda'e. Namoota biyya kana jiraataa turaniifuu rakkisaa ture. Namoota biyya irraa yookaan tirooppikii irraa dhufne haa turuuti jechuudha. So sana hunda keessa kan bahuu dandeenye deeggarsa community irraa argachaa turre jechuudha. Community hundarraa deeggarsa argachaa turre irraa rakkoo sana keessa bahuu dandeenye jechuudha. Kanaaf sababii Minisootaa ta'eef qofa rakkoon addatti nu mudatee hin jiru. Rakkoolee turaniyyuu akka nurraa hir'atu akka nurraa salphatu community'n as jiru uummanni as jiru dhuunfaadhaan namoonni baay'een deeggarsa isaan nu godhan baay'ee guddaadha. Gaaffilee kana hubannoodhaan maaf hin kaase yeroo jalqabaatiif miidiyaa keenya irrattis dhiyaattanii miidiyaan keenya saaraa waan ta'eef kanumaaf hin kaase amma gara hojii keessanitti gaafa deemnu hojiileen ijoon waajjirri keessan asitti hojjetu maali? Karoorri keessan akkami? Gaarii hojiin ijoon waajjirri keenya asitti hojjetu hariiroo lammiileen Itoophiyaa fi dhaloonni Itoophiyaa biyya kana keessa jiran biyya ambaa jiran biyya isaanii wajjin biyya dhaloota isaanii wajjin hin qaban deebisnee sirreessuu yookaan deebisnee ijaaruu akka riqichaatti tajaajiluudha jechuudha. Namni sababa adda addaatiin biyyaa baheera baqatee ari'atamee waan adda addaatiin bahe biyya. Wanti rakkoon gaappiin uumamee jira jechuudha. Rakkoo sanaa fi gaappii uumame sana furuudhaaf riqicha ta'anii tajaajiluudhaaf wanti guddaan kan nuti ittiin waajjirri keenya asitti banamuun barbaachise hariiroo saboonni as jiran sablamoota hedduutu as jira biyya isaanii wajjin hin qaban deebisnee ijaaruudhaaf deebisnee riqaa ta'anii tajaajiluudhaaf kan nuti waajjirri keenya asitti banamuun barbaachise jechuudha. Sararaan kan hafe hojiileen teeknikaa baay'eetu kennama. Fakkeenyaaf kan akka bakka bu'iinsa namoonni bakka bu'iinsa kennachuudhaaf dhimma biyya keessatti isaanii raawwatu qaamaan deemanii hojjechuu waan hin dandeenyeef as taa'anii bakka bu'iinsa kennatu. Yeroo sana bakka bu'iinsi sun asitti raawwataaf kana dura DC deemaa turanii isarraa hambisa. Kanarraa kan hafe viizaallee asitti ishuu goona viizaa ni kenna. Viizaa sana dhuguma biyya yeroo deeman argachuu danda'u ta'a. Yeroo hiriira galanii viizaa fudhachuudhaaf piroosesii mataa isaatii qaba ta'a. Asitti garuu daqiiqaa muraasa keessatti viizaa argatu. Akkasumas kaardii yeloo kaardii isa jennu mirga lammummaa jechuunis mirga lammiin tokko argachuu qabu biyyatti keessumaa investimentii irratti ilaalchisee qabeenya horachuu irratti mirga nama gonfachiisu sana asitti pirooses goon. Mirga siyaasaarraa jechuun mirga filannoof irratti hirmaachuu filatamuuf filachuu irraa kan hafe mirga hundumaa waan gonfachiisuuf kaardiin sun asitti illee pirooses goon. Namoonni baay'een biyyaa yeroo bahan birth certificate hin qaban. Maaliif namni baay'een karaa galaanaatiin yookaan immoo karaa baqattummaadhaan karaa Keeniyaatiin yookaan biyya biraatiin waan dhufeef lammummaa isaanii dhaloota Itoophiyaa ta'uu isaanii wanti ibsu baay'een isaanii hin qaban. Rakkoo kana furuudhaaf wanti nuti goone jaarsa as jiruun community as jiru wajjiniin wal taane namoonni kun dhuguma dhaloonni Itoophiyaa ta'uu isaanii koree hawaasaa biratti dhaqanii ragaadhaan raggaasisanii xalayaa hawaasni yeroo nu barreessu xalayaa sana irratti hordoofnee akka isaan carraa sana argatan goone. Akkaataa kanaatiin gara nama 200 ol ta'antu carraa kan argatan yeroo ammaatti kun waa guddaadha. Kannaaf kan kannan fakkaatan kan nuti akka tajaajilaatti asitti kenninu. Sana darbee investimentii turizimii fi daldala babal'isuudhaaf illee dipaartimentii qabna sanatti illee hojjennaa jechuudha. Keessumaa'uu beekumsa teknoolojii fi muuxannoo gara biyyaatti ceesisuudhaaf isarratti illee bal'inaan hojjenna. Akka carraa ta'ee Minisoota qofaa irratti hin dhaabbatu tajaajilli nuti kenninu gara isteeta 12ti kan kenninu Midwest hunda kan nuti cover goonu. Isa kana irratti gaaffiin akkamittiin humna namaa hagamii qabdu isteeta 12 akkamittiin waliin ga'uu dandeessu? Tajaajila gahaa kennuu hin danda'amaa humna namaa qabdanii? Dhugaa humna namaa qabnu kanaan Minisoota tajaajiluu hin danda'amu. Minisoota mataan isaa bara dheeraadhaaf tajaajila dhabanii sarviisii dhabanii waan turaniif baakloogiin jiru baay'ee guddaadha.
gaaffiin uummataa fedhiin uummataa baay'ee bal'aadha. Humna amma qabnu kanaan Minisoota mataa tajaajiluudhaaf haalaan nu rakkisaa danqaa'eera. Humna qabnu kanaan egaa teknooloojiis fayyadamuudhaan ammasis muuxannoo biyya kana jiru standardii biyya kana jiru irraa muuxannoo fudhachuudhaan tajaajila kennaa jirru san haalaan harkifataa kan ta'e san jijjiiruudhaan tajaajila keenya dabaluu dandeenya kan jedhu abdii akkasiitiin soso'aa jirra. Akkasumas wanti guddaan wajjin kan hojjetaa jirru koominiitiidha. Ijaarsi koominiitii baay'ee nu gargaara. Ijaarsa koominiitiitti fayyadamnee hojii baay'ee isaanii wajjin hojjenna inneet fakkeenyaaf amma Chicaagoo yoo fudhanne agammaatti Chicaagoo ga'uudhaaf hin dandeenye. Chicaagoo garuu koominiitii ijaarsa jijjiiruu wajjin haasaa jalqabneerra jechuunis walqunnamtii jalqabneerra. Haala akka isaan nu mijeessan koominiitiitti dhaqnee dubbisuu akka dandeenyu sarviisillee yeroo muraasatti darbine achitti kennuu akka dandeenyu jechuudha. Akka waliigalaatti humni nuti qabnuu fi tajaajilli nurraa eegamu wal biratti madaallee ilaallu humni keenya gahaa miti haalaan xiqqaadha. Kan rakkoo ta'us maali? Egaa konsuleetii yeroo jedhamee banamu kan ilaalamu akka biyyoota fakkeenyaaf biyyan ture yoo fudhadhee ilaalle akka Awurooppaatti yoo fudhannee ilaalle konsuleetiin tokko yeroo banamu biyya tokko qofaa kafar godha. Biyyi tokko kun akka Ameerikaatti garuu yeroo ilaaltu baay'een isaanii akka isteeta tokkooti. Amma Ameerikaatti konsuliin Minisootaas fudhanne LA gara 13 kafar godha. Gara biyya 12 ol ta'a yoo xinnaatti biyya 10 ta'a. Kunillee biyya 12 isteeta 12 kafar godha. Biyya 10 gadi miti. Ilaalchi isteetota Ameerikaadhaaf kennamu kun konvenshinaalii konsuleetii bikkatti banamanii wajjin ilaalcha kennamu wajjin tokko ta'uu hin qabu. Kun egaa qaama olaanaa wajjin wanta dubbatamullee ta'ee sarviisiin asii kennamu impaaktiin illee diyaaspooraan illee asii qabu haalaan guddaadha. Kanaaf humna namaa asitti ramadamu kun ga'umsaanis lakkoofsaanis fooyya'uu qaba. Maaliif hojichi dimaandii waan godhuuf namni lakkoofsa akka baay'atu waan barbaadeef osoo hin ta'in hojiin dimaandii godha. Hubannoon kun gaa jiraachuu qaba qaama olaanaa birallee kun ibsamuu qaba bal'isnee kanas dubbachuu qabna. Kanasii kun garaagarummaa addummaa qaba isa irratti hojjetamuu qaba. Akkuma jettu humna qabnuun waan kana hunda kafar gochuu hin danda'amu. Yeroo baay'ee amma imbaasiin Itoophiyaa kan DC jiru jira kan LA jiru jira konsulaaliin kan biraan akkamittiin waliin hojjettu yeroo baay'ee namootaafis gaaffii ta'a waan ta'eef imbaasii Itoophiyaa keessaa imbaasiidhaaf immoo haala kamiin waliin hojjettu uummata kanas immoo walii wajjiniin ijaarsa tokko ijaartuu akka dippiloomaasii hariiroo waan ta'eef haala kamiin waliin hojjettu. Egaa bakka bakkatti miishinoonni illee yoo banaman illee deemee kan isaan galmi isaanii miishiniin isaanii ergama isaan fudhatanii bobba'an tokko faayidaa biyyaa galmaan ga'uudha. Faayidaa biyyaa eegsisuudha. Tajaajila sabootaaf dhalattoota Itoophiyaatii fi lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiran akka isaan biyya isaanii keessatti investi godhan akka isaan gara biyya isaanii deeman dhimma biyya isaanii irratti akka hirmaatan biyya isaanii irratti akka gumaachan gochuudha. Hojiin kun deemee waliin waan hojjetamu malee kophaatti wanta hojjetamu miti. Kanaaf yoo yaadattu ta'e yeroo jalqabaaf Minisootaa irratti baatii 2 dura miishiniin Ameerikaa jiran arfan LA, New York, DC fi Minisootaa dabalatee waltajjii bal'aa kan hawaasaa Minisootaa irratti kan gaggeessine. Jalqabbiin kun maaliif waliin hojjechuudhaaf akka danda'amu yookaan waliin hojjetan malee galmaan ga'uun akka hin danda'amne isa ibsuudhaaf akkasumas hojiin keenya tokko ta'uusaa wal deeggarree wal gargaarree yoo hojjenne malee hojiin as jiru haalaan bal'aadha. Namni tajaajila fakkeenyaaf Minisootaa argachuu dhufe dirqama LA'tti deebi'iin jennuun tajaajila kennu yookaan namni DC deemee Minisootaa dhaqee tajaajila asii argachuu hin danda'amu jedhamu tajaajila ba'aan argatu bakka hundaa. Kanaaf hojiidhaaf jecha caaseffamni bakka 4-3 yookaan 5 ta'uu danda'a malee deemee galmi isaa sarviisii uummataaf kennamu sarviisii diyaaspooraadhaaf kennamu investimentii fi tireedii gara biyyaatti harkifamu galmaan ga'uudhaaf waan ta'eef
hojii nuti hojjennu waldeeggarsaan kooppareeshiniidhaan hojjennaa galma tokko waliin qabanneeti kan bobbaane jechuudha. Hariiroon imbaasii Itoophiyaa biyya kana jiruu fi kan hawaasaa gaariin turre. Hariiroo jibbaati jechuun hin danda'amu ture waggoota dheeraadhaaf. Imbaasonnis jiran yookaan immoo konsulaaris haa ta'u akka waan uummata sodaataniitti lafa hiriirritti ba'amu ture waggoota dheeraadhaaf. Amma immoo tajaajila kennuu jalqabdanii hawaasaa wajjin koomitii wajjin gaafa isin walitti dhuftan rakkoo sana isa walirra turame sana hojii sana hiikuudhaaf akkamittiin itti deemaati jirtu. Amma hariiroon amma geggeeffamaa jiru kun hariiroon amma uumame kun akka itti hawaasaa wajjin akkamitti hojjechaa jirtu. Dhugaadha hariiroon dippiloomaasii keenyaa keessumaa imbaasota keenyaa lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiran wajjin qabaachaa ture gaariin ture. Kun rakkoonsaa rakkoo imbaasota qofaarraa waan maddu miti turislee taanaan. Biyyumaa keessaa rakkoos hariiroo siyaasaa turerraa itti maddisaa. Imbaasii keessatti imbaasiin tokko tokko garaagarummaa qabaachuu danda'a. Tokko tokko irratti fooyyee qabaataa malee rakkoon isaa rakkoo bu'uuraa ture. Jijjiiramni siyaasaa biyya keessaa rakkoo san imbaasii idil addunyaa irratti qabnu hunda keessatti jijjiirama fide. Jabina imbaasii tokko jabina imbaasii kabiraatiin miti jijjiiramni sun kan dhufe. Jijjiirama social politics Itoophiyaatu jijjiirama. Kanarraan kan ka'e imbaasiileen hundi isaaniiyyuu kan uummataa dippiloomaasiin keenya immoo public center ta'e uummata giddu galeeffate kan godhate ta'e. Kanan dura imbaasoliin namoota muraasatu imbaasiitti fayyadamaa ture. Sun sirriin ture duris taanaan. Rakkoolee sana hiikuudhaaf rakkoolee sana maqsuudhaaf kan karaa bane jijjiirama bu'uuraa biyya keessatti dhufedha. Kanarraa kan ka'e yeroo ammaa hariiroon imbaasiin keenya hunduu qaban idil addunyaa jechuun ni danda'a. Asis Ameerikaa keessatti hariiroon isaan hawaasaa wajjin qaban haalaan gaarii. Kun jabaatee itti fufuu qaba. As Minisootaatti rakkoo kana haaraa waan ta'eef rakkoo kun hin qunnamne kanaan dura. Osoo yeroo san dur banamee ratee garuu kunillee imiyuun hin ta'u rakkoo sanarraa. Waan addaan ta'u ture. Akkasuma ta'aa ture kunis. Amma gaa carraa haaraa uumame kanatti fayyadamuudhaan hariiroon miishinoonni keenya qabanii fi hawaasni qabu waliigaltee irratti akka hundaa'e ta'uu qaba kan jedhuun member of understanding community hundaa wajjin waliigaluudhaaf wixinee qopheeffannee akkaataa kanaan soso'aa jira. Maal nurraa eegu nuti maal isaan irraa eegna. Seeraan wanti taa'ee jira waan nuti hojjechuudhaaf bobbaane qophaa keenya hojjechuu hin dandeenyu. Community waan nu deeggaru qabaachuu qaba. Community yeroo nu deeggaru maal fa'aa nu deeggaruu qaba. Nuti hoo maaltu nurraa eegama. Isa jedhu waliin hojjechuudhaaf karaa communityidhaa sochii gaarii nu wajjin gochaa jiru. Hariiroon kun abdiin qabaa daran guddachaa daran bu'aa qabeessa ta'aa deemuu danda'a jedheen abdadha. Akkaataa kanaatiin deemaa jirra. Waldaaleen hawaasaa biyya kanatti ijaaraman sababa garaagaraa irratti ijaaramu. Afaan irratti hundaa'anii ijaaramu, ilaalcha siyaasaa irratti hundaa'anii ijaaramu. Kun haaluma biyya alaa keessa ture, haala qabatamaa biyya alaa keessa turedha. Isin immoo amma biyya tokko walitti qabu imbaasiin keessan hundumaaf tajaajila walqixa kenna. Koominiti kana walitti fidanii ilaalcha wal fakkaataa tokko uumuudhaaf akkamittiin hojjechaa jirtu. Kana keessatti immoo rakkoonni hunda isaanii quunnamuudhaaf rakkoon isin quunname jira hanga ammaatti. Koomunitiin egaa sababiin ittiin ijaaramu ijaarsi koominitiidhaa miseensa koomunitii sana tajaajiluudhaaf. Akkuma seera biyya kanaattis yeroo ijaaramanii yeroo hayyama soso'iinsa argatan legal entity ta'an hayyamni biyyuma kanaayyuu political entity ta'anii akka isaan soso'an waan hayyamuuf hin jiru. Kun jechuun ilaalcha adda addaa hin jiru jechuu ta'uu hin danda'u. Garuu ijaarsi koomunitiin idiluma Ameerikaa keessatti yeroo ijaaramu siyaasa kamirraa bilisa ta'uu qabaadha. Koomunitii sana keessa immoo ilaalcha adda addaa jiraachuun isaan ol dirqama. Nuti ilaalcha isaan ittiin ijaaraman yookaan maaliif akka ijaaraman
isa jedhu keessa miti kan nuti galu. Warruma ijaaramee jiru kana wajjiniin hojjechuu. Maaliif akka ijaaraman akkamitti akka ijaaraman maal hojjetaa jiru inni waan keenyaa miti. Nuti waanuma ijaaramee jiru wajjiniin akkamittiin hojjechuu dandeenya. Mootummaa birmadummaa qabu tokko bakka buuna biyya birmadummaa qabdu yookaan biyya sovereign taate tokko bakka buuna. Biyya bakka buunee community adda addaa wajjiniin community'n kun mataa isaaniitiin independence mataa isaaniitii qabu. Independence isaanii eeganii bilisummaa isaanii eeganii akkamiin wajjiniin hojjechuu danda'u kan jedhu irratti waliigallee waliin hojjennaa jechuudha. Waan baay'ee irratti waliigallee hojjennu waan jiruuf jechuudha. Sana keessaa hundasaa waan dandeenye maal irratti bara dhufu waliigallee hojjechuu dandeenya. Keessumaa akkuma sila kaasti uummanni bakka adda addaa jiru Minisootas dabalatee sababii siyaasaa waggaa 40-50 darbeen adda faca'ee jira. Wal dhufeenyi uummata gidduu jiru sabaaf sablammoota gidduu jiru akka ta'uu qabu mallattoo sanatti yookaan akka ta'uu malutti waan ta'ee jiru miti. Walitti dhufeenya kana haala mijeessuu keessatti haala aanjessuu keessatti gahee mataa keenyaa taphachuu dandeenya. Innis fedhinnaa isaanii irratti hundaa'e. Kana jechuun community hunda'uu waltajjii waamne waan walitti nu fidu irratti yookaan waan walitti sin fidu irratti waliin hojjechuu qabdu yookaan waliin hojjettan maasiniif fakkaata yaada jedhu yaada marii dhiyeessina. Yaada marii kanarraa ka'anii akkaataa tokkummaa yookaan walitti dhufeenya uummattootaa cimsuu danda'u irratti hojjechuudhaaf ni danda'u. Nuti haala mijeessuudhaaf gaheen keenya ajandaa seetiin goonuuf garuu deemee walitti dhufeenyi uummataa kan kanaan dura adda faca'ee ture sun deebi'ee walitti dhufuu akka danda'uuf haala mijaa'aa waan qabuuf waltajjii mijeessinaaf. Akkaataa kanaan yeroo baay'eedhaaf community adda addaa kophaatti dubbisuudhaaf yaalleerra. Community adda addaa kophaatti dubbisuu darbinee bakka tokkottis finnee haasofsiisuudhaaf yaalleerra. Kanarraa kan ka'e fooramii mataa isaanii ijaarrachuudhaaf sochii jalqabanii turanii. Sochiin sun saffinaan hin deemne gufuulee mataa isaatii baay'ee qaba. Garuu abdiin qaba. Bakka dhaabbatirraa gara fuulduraatti harkaanfatee yeroo gubatan illee kompenseet godhee walitti dhufeenya hawaasaa walitti dhufeenya sabaaf sablammootaa akka cimu yookaan akka sirraa'u gochuudhaaf hojjeta jedhee yaada. Community qofa qommitee dhaabbilee amantaallee hundallee akkasuma irra deemnee gahee mataa isaaniitii waan qabaniif keessumaa tokkummaa uummattootaa cimsuu keessatti dhaabbileen amantaallee gahee mataa isaanii waan qabaniif isaanillee dhimma kanarratti akka deeggaraniif dhimma biyya isaanii irratti illee akka hirmaataniif isaanillee irra deddeemnee haasofsiisneerra. Isaanis bakka tokkotti dhufanii yoo danda'ame fooramii amantaaleedha yookaan fooramii faith based institutioniin akka jiraatu sadarkaa Minisootaatti sadarkaa St. Paul Minneapolisitti san booda guutuu Minisootaatti achirraa ka'amee yoo danda'ame immoo guutuu Midwestitti achii gara Ameerikaatti akkaataa kanaan akkaataa deddeemuu danda'amu irratti mari'achuudhaaf koreen faith based fooramii qindeessitu koreen tokko dhaabbattee sochii jalqabdee jirti. Hopefully isaan paperwork isaanii yeroo ammaa fixuu danda'u. Sana booda gara miseensota isaaniitti immoo bal'isanii irratti mari'atanii waldaaleen amantaadhaa walitti dhufeenya uummataafis karaa saaquu danda'u. Deemee kan nuti barbaannu walitti dhufeenya uummataa asmuus ta'ee dhimma biyya isaanii irratti wantooti irratti walii galuu danda'an irratti akka gumaachuu danda'an. Yoo illee wantooti mormamu jiraate illee bifa qaroomina qabuun bifa barbaarik ta'etu hin ta'in bifa qaroomina qabuun bifa reasonable ta'in akkaataan mormuu danda'anitti yookaan yaada dhiyeessuu danda'anitti qeequu komachuu danda'anitti akkaataa ta'uu danda'utti haala akka mijeessaniif waan isaaniif aanjessu haala akka mijaa'u ta'uu ni danda'a yeroo gabaabaa keessatti jedhee abdadha. Waajjira keessan eega banamee ji'a ja'a gaatti jira. Tajaajila garaagaraa kennaa ooltu guyyaa guyyaadhaan. Anis waajjira keessan dhufee argeera. Namoonni tajaajila garaagaraatiif isin bira dhufu. Gaaffileen uummatarraa jiraattotarraa isinitti ka'an inni guddaan maali? Tajaajiluma gaaffileen harka caalaadhaan namni viizaa barbaada.
Yeloo kaardii baay'ee barbaada. Bakka bu'iinsa barbaada. Investmentiidhaafis, daldalaafis, turizimiidhaafis haalli mijataan akka uumamu biyya keessatti asii gara biyyaa deemanii invest gochuu warri barbaadan jiru. Biyya immoo dhaqanii investmentiidhaaf dhaqaniis wantoota inni isaaniif mijaa'in hafeef komii qabanis baay'ee jiru. Komii sanas hin kaasu namni waan adda addaa kaas waan hin kaasne hin jiru. Gaaffii kana kan hin kaaseef namoonni isin tajaajila kennitaniif biyya deemanii hojii garaagaraa hojjetu, investimentii garaagaraa hojjechuu danda'u. Hanqina achi jiru sana isinitti gaafa deebi'anii isinitti himan isin mootummaa wajjin haasoftanii furmaati akka itti kennamuuf wanti itti deemtan jira. Hanqinoonni yeroo ka'an hanqinni kan ka'u eessatti akka ka'e caasaa kamirratti sektarii kamirratti isa jedhu isaanirraa gabarree booda qaamolee dhimmi ilaaluuf furmaata akka kennan karaa ministeera biyya alaa rakkoon kun akka hiikamu xalayaa deeggarsaa barreessinaa bilbilaanis dhimma kana hordofnee duukaa buuna. Sanas darbinee immoo bakkuma rakkoon sun uumamte sanatti illee namoota qunnamuudhaaf yaalii goona. Rakkoon sun hatattamaan akka furmaata argatu sababii birookiraasiitiin rarra'ee akka nafne namni kun komii keessa yoo gale as dhufees komataa namni kaanis akka biyyaatti gara biyyaa deemee investiin goone waan godhuuf amma danda'ametti rakkoon sun hudhaaleen sun akka isaan hiikaman caasaan dhimmi ilaalu sana hundaa wajjinu qunnamtii goonaa jechuudha. Kan milkoofnes jira, kan hin milkaa'inafnes jira, garuu nuti dhiibaa irraa jechuudha. Namoonni amma ammaatti waajjira keessan dhufanii haala adeemsa asiif biyyaa hin beekneef akka ifa ta'uuf namoonni asii biyya deemu barbaadan akkamitti deemu isin biraas xalaa fudhatanii isa ta'uu dhuunfaadhaan isa ta'uu eenyuun quunnamu biyya keessa gaafa deemanii isa kana otoo ibsa gaafa kennitanii akkamii sochiin asii gara biyyaatti geggeeffamu gaafa deebi'ee dhufus uummanni hubannoo akka argatuuf. Egaa namni inni kan kun kan hundaa'u maaliif deemaadha yoo dhimma dhuunfaadhaaf deemate yookaan dhimma dooyii dhimma biyyaaf deema yoo ta'e dhuunfaadhuma isaati. Inni dhimma dhuunfaatti hojiidhaaf investimentiidhaaf deemata yoo ta'e akkasii deemeen ministeera biyya alaa keessatti caasaan yookaan dipaartimentiin kana ilaalu jira gara isaaniitti xalayaa barreessinaa fi xalayaa sana qabatanii deemu. Ministeerri dhimma biyya alaa immoo biiroo investimentii kan federaalaas yookaan kan naannolee wajjiniin wal qunnamsiisaa jechuudha. Akkaataa kanaatiin kan investimentiinis ta'u daldalli yookaanis daldalli of course daldalli kan inni raawwatu jechuudha. Caaseffamni mataa isaatii jira. Biirokiraasiinsaa federaalaa kaasee amma naannootti walitti hidhaminsa qaba. Walitti hidhaminsa waan qabuuf federaala irratti ministeera biyya alaa yoo qunnaman ministeerri dhimma biyya alaa immoo caasaalee isaa wajjin hojjetan wajjin wal qunnamsiisee dhimmi sun akka fiixaan bahuuf inni jiru jechuu komiti. Caaseffamni garuu diriiree waan jiruuf akkaataa caaseffa sanaatiin namni deemuu qaba deemaas jira. Tajaajila isin asii kennitan irratti uummanni itti quufeera maal isiniin jedha fiidbaakiin uummata irraa argattan fakkeenyaaf biyya kanatti amalli uummanni biyya kanaa qabu waajjira tokko birattan afaan garaagaraatiin tajaajila kennama amma afaan 20 kanaa olitti kennama namoonni akka nama afaan beekaniin tajaajilamaniif uummanni aadaa kana qaba biyya kanatti biyya immoo seerri biyya akkuma jirutti beekamaadha namoonni isin tajaajila kennitaniif sabab sablammoota waan ta'aniif kan irratti waan hojjetame jira hanga ammaatti. Kun rakkoo guyyaa guyyaadhaan nu qunnamaa jiru komiin uummataallee inni guddaan kana irratti kan hundaa'udha. Keessumaa'uu jalqaba irratti keessumaa yeroo namni simatamu afaan inni danda'uun simatamuu qaba. Jalqaba irratti yoo afaan isaatiin simachuu baatte kana booda wanta ati kennituuf hundumaa waan gaariidhaan ilaalu. Kana jechuun namoonni gonkumaa afaan Amaariffaa hin dandeenye jiru. Isteeta kana keessa isteeta 12 kana keessa tun jaallatiin komii keessa galu. Maaliif namni isaan simatu afaan isaanii dubbachuu danda'uu qaba. Akkuma sila jette biyya kana keessa manni daldalaa, hospitaaloonni, baankiin afaan barbaaddeen tajaajilamta. Nu biroo dhufu garuu rakkoodha. Haala rakkoon kun hiikamuu qaba. Rakkoon kun bakka hiikamiinitti komiin uummataa itti fufaa. Nutillee hojiin keenya hamma fedhallee yoo lafaan gatiin qabu. Rakkoo guddaadha. Kun rakkoo guddaadha. Rakkoo kana qaama dhimmi ilaaluuf yeroo yerootti ibsaa irra abdiin qabaa rakkoo kana hubatanii furuu danda'u. Asitti namni afaan hin beekneen tajaajilamuu qabda yoo jenne waan ta'us miti.
dhugaa immoo namoonni baay'een isaanii tajaajilamuu warra dhufan afaan warra hin dandeenye Amaariffa warra hin dandeenye Somaalonni jiru baay'eedhaan dhufu afaan Somaalee afaan Oromoo asitti haalaan murteessaadha. Isa tajaajiluu dadhabuun keenya komii bal'aa nutti fideera rakkoon kun hatattamaan hiikamuu qaba dhugaa komiin uummataa bal'aadha. Kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee yaadni uummanni nuu kennu barreeffamaanis ta'e inboxii gochuudhaan kan nama sodaachisudha gaarii miti. Tajaajila afaaniitiin wal qabate kun furmaata argachuu qaba inni jedhu dhugaadha. Kanaan dura miidiyaaleen adda addaa gaaffii kana kaasaniiru hawaasallee haasofsiisaniiru rakkoo kan nuti illee nu banna rakkoo jira. Rakkoo kun immoo rakkoo guddaa waan ta'e miti waan haalaan xiqqoo salphaa because mootummaan investimentii guddaa mana ga'u kan investi godhee waajjira kana sitti banuu danda'eera. Bakka waajjirri kun asitti banuu danda'ametti lookaalii nama afaan kana dubbatu qaxaruu dadhabuun waan nama amansiisuu miti sababa hin taanedha sababa fudhatama hin qabne. So rakkoon kun hiikamuu qaba. Rakkoon kun egaa asitti hiikamuu hin danda'u of course nuti baajata ramannes nuti qaxaruu hin dandeenyu kan qaxaruu danda'u ministeera keenya jechuun ministeera biyya alaati. Rakkoo kun qaama dhimmi ilaalutti beeksisneerra abdiin qabaa yeroo gabaabaa keessatti immoo furmaata argatee komiin hawaasaa kun guutuutti deebii argata. Waan guddaa waan Nicolas Fezisti barbaadu miti kun very simple garuu xiyyeeffannoo waan barbaadu waan salphaa. Nyaata bareedaa dhiyeessitee nyaata haalaan bareedaa dhiyeessitee waan xiqqoon titiisni keessa jiraatte nyaanni sun hin nyaatamu akkasuma akka ta'an jiru dubbiin kun nyaata bareedaa dhiyaate garuu rakkoo salphaa taate xinnoo kan maqsuu dadhabuun komii bal'iseera. Komiin kun komii sirriidha. Anillee komii kana irratti walii gala komii uummanni kaasaa jiru komii sirriidha qabatamaan dhugaadha. Gama biraatiin karoorri keessan hangam deemeera ammaatti yeroo jalqabaa waajjira keessan sirreessuu waa gugguutachuu irratti ture hangam ammaatti karoora isin qabattan kan jajaata ta'u hangam deemeera gara fuulduraatti immoo kana caalaa hojjechuudhaaf karoora akkamii qabdu hanqinoota qabdan gamaggamtanii ilaaltaniittu. Nuti hojii keenya kan darbee bara akka lakkoofsa Itoophiyaatti hojiin baajata waggaa kan raawwatu waxabajjiitti. Hanga waxabajjiitti kabaatii 4 ture hojiin keenya kan hojjenne. Baankiin yeroo banamee kaasee lakkoofne hojii lama yoon ta'u kan ji'a 4 sana ilaaluudhaaf yaalleera. Kurmaana tokkorra baatii tokko waan caaltuuf ishee sana ilaaluudhaaf yaalleera. Akkasumas immoo kan baatii adoolessaa fagayyallee kanaadha. Kan adoolessaa baatiidhaan ilaalleera raawwiin keenya irralee baay'ee gaarii irra jirra. Yeroo gaarii irra jirra isiniin jedhu akkuma karoora qabanneen karoora nuti qabanneetu irra qabamoo raawwii keenyatu guddaadha moo inni jedhu waan ilaalamuu waan danda'u ta'e. Akkaataa raawwii karoora keenyaatiin garuu raawwiin jiru gaariidha. Karoora ol raawwiin jiru. Istaandardii biyya kanaatti yoo jenne ilaalle biraan keenya. Istaandardii biyya kanaatti namni tokko hojii baay'ee hojjeta. Keenya aadaanis muuxannoon hojii keenyaas dandeettiinis beekumsis qabnus hir'ina mataa isaatis waan qabuuf tajaajilli nuti kenninu sun istaandardii biyya kanaatti ol ka'uu qaba. Amma istaandardii biyya kanaallee gahuu baanneyyuu average ol ta'uu garuu amma danda'utti hojjechuu qabna. Kanaaf immoo kaawuntii wajjiniin service delivery irratti leenjiin akka nuu kennamu waliigallee irratti hojjetaa irra humna qabnuun to the maximum hojjechuudhaaf yaalii goona. Akkuma sila kaasne isteeta 12 olii kan cover goonu fedhiin dhufaa jiru guddaadha. Amma ammaatti namni qaamaan dhufeeti kan sarviisii argatu lakkoofsi namaa waan xiqqaa ta'eef lakkoofsi namaa nam 2-3 tokko yoo nu dabalame meel sarviisii illee jalqabuu dandeenya. Meel sarviisii jechuun poostaadhaan namni qaamaan dirqama dhufuu hin qabu poostaadhaan ergee dhimmisaa akkaataatti raawwatu. DC'tti karaa appilikeeshiniitiin wantootni jalqabaman jiru asittis akkamittiin itti deemuu dandeenya kan jedhu irratti mari'ataa jirra. Nuti illee gara appilikeeshiniitti guddisuudhaaf namni dirqama qaamaan dhufee tajaajila argachuu waan hin qabneef sana yoo fooyyessine service delivery keenya yookaan kennaan tajaajila keenya fooyya'aa deema yaada. Baatii 6 keessaayyuu baankiin kan duubalame darbe baatii 3 kana keessatti hojiin hojjetame yeroo wal biratti ilaalu haalaan gaarii ture kan
abdii namaa kennu garuu baay'ee nuuf akkaataa waliigalaatti raawwiin keenya walakkaa irra jira miidil irra jira jenneeti kan nuti ilaalle malee maaksimaamiin geenye waan baay'eetu jira improve gochuuf ruumii baay'eetu nu hafaa jechuudha. Gama tajaajila hawaasaatii fi hojii waajjira keessan irratti haasofne irraa gama dippiloomaasiitiin mootummootaas jiranii wajjin isteetaa wajjin akka mootummaattis immoo dippiloomaasii isin hojjechaa jirtan akkami hooggantoota naannoo wajjiniin hawaasni kun as jiraata waan ta'eef gama hundaan itti hirmaachuudhaaf maal fa'aa hojjechaa jirtu jira wajjin. Egaa hooggantootaa fi qondaaltota isteeta Minisootaa bira ga'uudhaaf yaalleerra. Baay'ee isaanii bira geenyeerra. Kaartazii viizit gooneerra. Dhimma biyya keenyaa dhimma hariiroo biyyi keenyaaf Ameerikaan qabdu akkasumas biyyi keenyaaf isteetni kun qabu irratti marii bal'aa gaggeessineerra. As jiraachuu keenyaan hariiroo kana akkamittiin daran gabbisuu dandeenya. Biyya keenya isteeta kanarraa maal fayyadamuu dandeessi? Biyyi kun immoo biyya keenyarraa maal fayyadamuu danda'a? Isteetni kun keessumaa waan ittiin beekaman qabu biyyi kun biyya keenyatti deemanii investi gochuudhaan daldaltoonni biyya kanaa abbootiin qabeenya biyya kanaa biyya keenya dhaqanii maallaqa isaanii dhangalaasanii fiis fayyadamanii biyyallee fayyaduu akka danda'an opportunitiin biyya keenya investment opportunitiin biyya keenya jiru maal akka ta'e ibsuudhaaf yaalii gooneerra. Akka waliigalaatti ammaatti hariiroo nuti isteeta kanaa wajjin hin qabnu haalaan gaariidha. Qondaaltota baay'ee argachuudhaaf yaalleerra wantooti inni hafan jiru of course senaatoroota illee baay'ee arganna koongirees wuuman illee kanas jirtu illee arganna. So dhimma biyya keenyaa ibsuudhaaf dhimma biyya keenyaa beeksisuudhaaf tattaaffii gochaa jirra. Of course ba'aan baay'ee nu hafallee garuu baatii sadan darban kana keessa hojiin hojjetame gaariidha jechuun hin danda'a. Hangaafiin qabu hedduu isaa fixeeraa dhumarratti ergaa isin qabdan hawaasaas jiraatuufis ta'ee gara fuulduraatti wanti isin fooyyessuu qabdan wanti uummanni isin biraa eegu yoo jiraate akka dhaamsa dabarsitaniif carraa isinii kenna. Galatoom. Egaa nuti as jiraachuun keenya inni guddaan akkuma sila kaase hariiroo biyyi keenyaa fi lammiileen Itoophiyaa fi dhaloonni Itoophiyaa biyya alaa jiran akka gaarii ta'u akka fooyya'u uumuudhaaf kan nuti as jirru. Namoonni baay'een dhimma biyya isaanii as ta'anii numa yaadu biyya isaaniillee maallaqallee numa ergu lammiileen Itoophiyaa kan adda ta'an bakka baay'eetti dhimma biyya isaaniidha dhimma saba isaaniidha dhimma maatii isaaniidha hin dagatan gargaaruun deeggaruun hin oolu yaadaan illee ta'u biraan afan qaamatos jira malee yaada qalbiin biyyuma jira. Gatii kana biyya keenya kana keessumaa jijjiirama dhufe kana galmaan ga'uudhaaf fiixaan baasisuudhaaf harka wal qabannee tokko taanee socho'uu qabna kan jedhuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Jijjiiramni amma dhufe kun galmaan ga'uu qaba. Ad'eenikoos galmaan geessisuu danda'uu qabna. Akka kanaan duraa tarkaanfii tokko fuulduratti tarkaanfii lama moomii gara boodaatti deemaa itti fufuun waan danda'amu natti hin fakkaatu. Gatii kanaaf garaagarummaan ilaalachaa jiraachuu danda'a. Garaagarummaan siyaasaa jiraachuu danda'a. Garuu biyyaaf saba garuu gara fuulduraatti ceessuudhaaf tarkaanfachiisuudhaaf garuu wanta adda nu baasu jiraachuu hin qabu. Kanarratti amantaan adda nu baasu, ilaalchi siyaasaa adda nu baasu, qooqaa fi aadaa adda addaa qabaachuun adda nu baasuu hin qabu. Akka lammii biyyattiitti waltumsuu qabna. Waltumsinee jijjiirama amma dhufe kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu qabna. Hagamillee yoo ta'e jijjiirama kana kan gufachiisu gochuurraa of qusachuu qabna. Biyyi kun yoo duubatti deebite akkuma kaasuu yaaletti akka kanaan duraa wanti chaansii deebinee lammaffaa itti yaallu waan jiru natti hin fakkaatu. Keessumaa hoo afaan dubbatamu irratti jechoolee dubbatamu irratti wantooti barreeffamu irratti of eeggannaan barbaachisaadha. Namni miiraan ka'ee waan hin taane yeroo dubbatu keessumaa bara sooshaal miidiyaati. Namoonni baay'een kana fudhatanii hiikaa biraallee itti kennuu danda'u garan taanetti immoo deemuu danda'a biyyas diiguus danda'a sabas diiguu danda'a. Gatii kanaaf haasaan keenyas raawwiin keenyas kan biyya ijaaru ta'uu qaba. Yaanni keenyas jechoonni keenyallee kan nama ijaaru ta'uu qabu kan namoota diigan kan biyya diigan ta'uu hin qaban. Gatii kanaaf namoonni biyya alaa jiran dandeettii qabu beekumsa qabu maallaqas qabu. Ijaarsa biyyaa irratti gumaachuu qabu. Ijaarsa biyyaa irratti gumaachuu jechuun
waan hundumtuu sirriidhaan akka nuuf haadhaan jechuu miti. Bakka nuti irra qabnutti nu qeeqaa karaa nutti agarsiisaa garuma biyyi immoo akka hin diigamne waan isaan irraa eegamu raawwachuu qabu. Isaan irratti dabalee tokkummaan sabootaa sablammootaas uummattootaa jabaachuu qaba. Sabaaf sablammootaa fi uummattoota hedduutu jira magaalaa kana keessa isteeta kana keessa iyyuu. Walitti dhufeenyi sabaaf sablammoota adda addaa gidduu jiru isteetuma kana keessattuu jabaachuu qaba. Namni bara dheeraadhaaf adda faca'ee ture sababa siyaasaa biyya keessa ture jeequmsa biyya keessa ture. Amma garuu baay'een isaa hiikamee waan jiruuf tokkummaan namootaa tokkummaan sabaaf sablammootaa cimuu qaba. Hiriira nagaa yeroo darbe uummanni Minisootaa gaggeessaa irratti ilaaltaniitu ta'e sabaaf sablammoota hedduutu wajjiniin ba'e. Kun kan haalaan nama gammachiisudha. Dirqama mootummaa deeggaruu qabu jechuudha otoo hin ta'in tokko ta'anii bahuu isaaniiti. Tokko ta'uun isaanii alaabaa Itoophiyaa haaraa federaalaa qabatamee kan ba'e namni ilaalcha mataa isaatiin immoo alaabaa adda addaa qabatee bahuun wanta isa dhorku hin jiru. Garuu tokkummaa biyyattii agarsiisuudhaaf immoo yeroo ammaa leegaal kan ta'e alaabaa biyyattiin harkaa qabdu akka seeraatti qabdu kan gidduudhaa tokkummaa sabaaf sablammootaaf uummattootaa walqixxummaa isaanii kan walqixxummaa saalaa walqixxummaa amantaa calaqqeessu mallattoo addaa gidduudhaa kan qabu sana isa waan ta'eef isa qabatanii bahuun isaanii sun kan nama gammachiisu ture. Ammas irra deebi'aan hin jedhu tokkummaan cimuu qaba. Namni walitti dhufuu qaba, haasa'uu qaba. Garaagarummaan fedhillee yoo jiraate haasaadhaan, dubbiidhaan, mariidhaan hiikamuu waan danda'uuf sanarraa ka'ee biyyaaf waan guddaa gumaachuu qabu. Ambaasaadaroonni namoota mootummaan mindeessee asitti ramadu kana qofaa miti. Lammiileen Itoophiyaa, dhalattoonni Itoophiyaa, diiyaasporaan hundumtuu as jiran dhimma biyya isaanii irratti isaanillee ambaasaadarota. Gahee guddaa qabu. Nuti waan nuti kabar gochuu dandeenyu bakka xiqqoodha. Bakka muraasa. Nuu ol kan hojjechuu danda'u, nuunillee kan humna nutti horuu danda'u hawaasaaf uummata as keessa jiru waan ta'eef ammas adaraa kan jechuu barbaadu harka wal qabannee wal taanee haa hojjennu. Biyya keenya jijjiirama biyya keenya keessatti jalqabe gara fuulduraatti haa tarkaanfachiisnu jechuu barbaada. Guddaa galatooma. Horaa bulaa. Ambaasaadar Ewnetu Billaataa istiidiyoo OBN itti argamuudhaan ibsa bal'aa nuu kennitaniif hedduu galatooma. Ulfaadhaa sanis galatooma. Egaa daawwattoota keenya mariin hanga ammaatti ambaasaadar Ewnetu wajjin gaggeessaa turre asuma irratti xumurraa qophii biraan hamma walitti deebinutti nagaatti nu tura.